Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoo guyyaa irraa farkaa qabnu kunooti. Ogeessonni fayyaa miindaan jiraachuu itti ulfaachuu himuun diddaa jabeessaa jiraachuu himame. Itoophiyaa keessatti miindaan hojjettoota mootummaa gadi aanaadha jedhamuun komii hawaasa biraa dhaga'amudha. Addatti ogeeyyiin fayyaa ammoo miindaa hojii isaanii hin ginne ergatu jedhamuun kun akka sirratuuf yeroo garaa garaatti gaafataa turaniiru. Sosochiin mormii miindaa ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa baatii kana keessa haalaan kan ho'e yoo ta'u, miindaa ogeeyyii fayyaa akka addunyaatti jiruun wal cina qabuun miidiyaa hawaasaa irraan deddeemamaa tureera. Haalli sochii kun babal'achuun ogeeyyiin fayyaa karaa seera qabeessa ta'een diddaa isaanii agarsiisuun bakkaa bakkatti suuraan mul'ataa jira. Waraqaa balaliituu irratti dhimma gaaffii isaanii ijoo ta'e barreeffachuun ogeeyyiin fayyaa haalli miindaa isaanii akka sirratuuf gaafataa jiraachuu barameera. Mootummaan gaaffii isaanii guyyaa 7 asitti kan hin deebisne yoo ta'e hojii akka dhaabanis gaafataniiru. Qaala'insa jireenyaa raafamaa hammaataa keessa akka jirtu Itoophiyaan miindaa hojjettootaa sirreessuuf waadaa seenuun ala hojiitti hiikuu irratti harkifannaa bal'aa uumaa turteetti. Inumaa dhiyeenya kanaa ammoo akkaataa miindaan hojjetaa hir'isuun danda'amu irratti hojjetaa jiru jedhamuun miidiyaaleen qoodamaa tureera. Dhimma kana ilaalchisuun waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa duula hojii dhaabuu hojiirra ooluun dura mootummaan gaaffii ogeeyyii fayyaa hatattamaan akka deebisu hubachiise. Mootummaan gaaffilee ogeeyyii fayyaa hatattamaan deebii akka kennu waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa gaafateera. Sochiin ogeeyyii fayyaa kun haala biyyaa fi hawaasa hin miineen gaggeeffamu akka qabus cimsee dhaame. Waldichi ibsa irra caamsaa 7 bara 2025 baaseen gaaffileen ogeessonni fayyaa kaasan seera qabeessa waan ta'eef mootummaan furmaata hatattamaa kennuu qabaa jedhe. Waldichi gaaffilee kana irra deddeebiin qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatuu fi waajjiraalee mootummaa olaanoof karaa seera qabeessa ta'een dhiyaachuu eeruun ta'us ogeeyyii fayyaa gaaffiin isaan kaasan hatattamaa fi karaa sirrii ta'een deebii waan hin arganneef karaa adda addaatiin mirga isaanii gaafachaa jiru jedheera. Waldichi sochii kanaaf deeggarsa isaa ibsuun ogeeyyiin fayyaa mirga isaanii kabachiisuuf carraaqqii taasisaniif beekamtii kennaa jedhe. Haa ta'u malee itti gaafatamummaadhaan raawwatamuu akka qabu hubachiiseera. Waldichi itti dabaluudhaan mootummaan gaaffilee ogeeyyii fayyaatiin ka'an tuffachuu dhiisee biyyattii irratti rakkoo osoo hin uumin dura xiyyeeffannoo fi deebii malu akka kennu cimsee dhaameera. Ibsi kun kan ba'e erga ogeessonni fayyaa guutuu Itoophiyaa kaleessa qibxata hiriira hojii dhaabuu dura geggeessan boodadha. Maxxansaawwan miidiyaa hawaasaa akka mul'isanitti mormitoonni dhaadannoowwan callisuun nu gahaa, rakkoo keenya dhaggeeffadhaa, furmaata hatattamaa gaafannaa, lubbuun keenya gatii qabaa, amma yookiin yoomiyyuu jedhan qabatanii mul'ataniiru. Hiriirri kun qaama duula biyyaalessaa bal'aa yoo ta'u, miidiyaa hawaasaa gubbaattis haashtaagiiwwan hedduudhaan qoodamaa tureera. Kunis sochii gaaffilee waggoota 5 darban ka'aa turan keessaa ka calaqqisiisudha. Qindeessitoonni sochii kanaa xalayaa gaaffilee ijoo 10 of keessaa qabu hangaawotaaf dhiyeessuuf qophaa'aa akka jiranis ibsuun iyyannoon isaanii yoo deebii hin arganne duula hojii dhaabuu waamamuu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Hanqina beekamtii fi qaala'insa jireenyaa dabalaa dhufuun duula miidiyaa hawaasaa qindoomina qabu akka jalqabnu nu kakaase jechuun ogeessi fayyaa tokko madda oduu kanaa Addis Istaandarditti himeera. Dhimmichi siyaasa miti gaaffii mirgaa qofaa jedhan. Dhimmi jalqabaa fi inni guddaan galiin ogeeyyii fayyaa hojii isaanii waliin wal bira qabame yoo ilaalamu gadi aanaa ta'uu fi baasii jireenyaa waliin kan waliin madaalle ta'uutu ibsame. Sochiin ogeessota fayyaa Itoophiyaa xalayaa dhumaa 7 darbee barreesseen ministeerichi gaaffilee ijoo 12f deebii akka kennu hanga caamsaa 3 akka lakkoofsa Itoophiyaa yeroo kenneera. Deebiin quubsaa yoo hin arganne tarkaanfii seera barbaachisaa ta'e fudhachuuf qophoofneerraa jedha xalayaan kun. Xalayaan kun komii yeroo dheeraaf ture kaasuun miindaan gadi aanaan mana jireenyaa gahaa dhabuu fi uwwisni yaalaa dhabuun haalaawwan ogeeyyiin jireenyaa kabaja namaa gadi ta'e akka jiraatan dirqisiisan ta'uu ibseera. Akkasumas fooyya'insa imaammataa kaffaltii miindaa sadarkaa baha Afrikaa irratti hundaa'e kaffaltii sa'aatii dabalataa madaalaawaa deeggarsa mana jireenyaa fi geejjibaa akkasumas itti gaafatamummaa seeraa miidhaa dhaabbilee bulchiinsaa yookaan nageenyaatiin raawwatamuuf gaafatee jira. Oduu keenya itti aanuun Wallagga Bahaa Giddaa ayyaanaatti hidhattoonni faannoo imaltoota 10 butuu jiraattonni himan. Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa Giddaa ayyaanaatti dilbata caamsaa 4 bara 2025 hidhattoonni faannoo konkolaataa geejjiba uummataa imalarra ture karaatti dhaabsisuun imaltoota 10 butuu kanneen ijaan argan madda oduu kanaa Addis Istaandarditti himaniiru. Gochi kun caamsaa 4 ganama naannoo sa'aatii 2 walakkaatti konkolaataa uummataa aanaa Giddaa ayyaanaa irraa ka'uun gara magaalaa Finfinnee imalaa ture irratti bakka addaa Dichoo jedhamutti karaawwatame yoo ta'u jiraattonni hidhattoota faannoo ta'uu himaniiru. Jiraataan aanaa Giddaa ayyaanaa konkolaataa kana keessa turee fi nageenya isaatiif jecha maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko taatee kanaan namoota isa waliin imalaa turan 10 humnoota faannoo kanaan yeroo fudhataman arguu ibseera. Hiriyaa koo waliin gara magaalaa Finfinnee deemaa osoo jirru
karaatti humnoonni faannoo kunneen bosona keessaa ba'uudhaan meeshaa waraanaa hidhataniin konkolaachisaa erga doorsisanii booda innis miira sodaatiin yeroo sanatti dhaabe jechuun haala ture ibseera. Yeroo sana ol seenuudhaan namoota konkolaaticha keessa turan dhiiraa fi dubartoota jechuudhaan erga adda baasanii booda maanguddoota dabalatee namoota qabeenya qabu jedhanii tilmaaman 10 fudhatanii akka gara bosonaa seenanis ibsaniiru. Namoota butaman keessaa maanguddoota tilmaamaan umuriin isaanii waggaa 45 ol ta'u 2 akka argaman kan eera jiraataa naannichaa kun maanguddoonni kunneen erga butamanii guyyaa tokko booda miidhama tokko malee gara maatii isaaniitti deebi'uu hime. Haa ta'u malee namoonni 8 guyyaa sana fudhataman yeroo hedduu bilbilaan maatii isaanii waliin wal quunnamaa akka jiran ta'us eessa akka jiranii fi maal keessa akka jiran wanti beekame akka hin jirre himameera. Waa'ee hidhattoota faannoo uggura kanaa raawwatan yeroo ibsu ani ija kootiin kanan arge namoota hidhatan 4 turan. Isaanis meeshaalee akka bireenii, kilaashii fi snaayiperii qabatanii bosona naannoo Diichootti argamu keessaa ba'uun konkolaaticha fuula dura dhaabbatanii jedhe. Jiraataan aanaa Giddaa Ayyaanaa akka biraan gama isaaniitiin gochi kun aanicha keessaa dilbata ganama raawwatamu madda oduu kanaatti ibsaniiru. Akka jiraataan kun jedhanitti konkolaataan imalarra ture Taataa jedhamuun kan beekamu ture. Imaltoota hidhattoota kanaan butaman hundi dhiira ta'uu kan eere jiraataan kun yeroo fudhatamanii deeman daddarbaa fi arrabsoon irra ga'u himeera. Konkolaataa erga dhaabsisanii booda dhiirota konkolaaticha keessa turan guutuu gama tokkotti erga hiriirsanii booda dhiirota 10 ol daddarbaa fi arrabsoon fudhatanii gara bosonaa akka seenanis hime. Itti dabaluudhaanis namoota butaman keessaa maanguddoota, dargaggootaa fi daldaltoota hedduun jiraachuu isaanii eeruun guyyaa itti aanu maanguddoota umuriin isaanii guddaa ta'e gadhiisan. Garuu ammas kanneen biroo haala itti jiran hin beekamuu jedhe. Jiraataan kun yaaddoo fi dararaa uummanni Giddaa Ayyaanaa keessa jiru baay'ee hamaa akka ta'e ibsuun gama mootummaa fi qaamolee dhimmichi ilaallatu kamiyyuu irraa haga ammaatti furmaanni kenname akka hin jirre hime. Rakkoon kun xiyyeeffannoo dhabuu isaatiin irra deddeebiin saaxilamaa jirraa jedhe. Lixa Oromiyaa keessatti lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduu adeemsifamaa jiru dabalataan sochii hidhattoonni saba Amaaraa faannoo jedhanii of waaman taasisan rakkoo nageenyaa lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafachaa jiru erga ta'e bubbuleera. Rakkoon kun kutaalee Oromiyaa naannoo Amaaraa waliin wal daangessu keessattuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee kanneen akka Abee Dongooroo, Jaartee Jaardagaa fi Amuruu, godina Wallagga Bahaa aanaalee Giddaa Ayyaanaa, Kiiramuu, Guttiin akkasumas godina Shawaa Kaabaa aanaa Dharraa keessaa hammaatee akka mul'atu xiinxala gadi fageenyaa Addis Istaandardii onkoloolessa 2023 maxxanse bal'inaan ibseera. Ji'a tokkoon dura eebila 2025 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongooroo bakka addaa Harangamaa jedhamutti haleellaa konkolaataa uummataa irratti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 7 ajjeefamuu maddi oduu kanaa gabaaseera. Oduu itti aanuun godina Shawaa Lixaa aanaa Cobiitti uummanni rakkoo daandii haala ulfaataa keessa jiraachuu jiraattonni himan. Daandiin hojjetamuu dhabuu fi ka jirus suphaa dhabee manca'uun rakkoo cimaa keessa jirraa jechuun jiraattonni himan. Keessattuu bakka laga Malkaa jedhamutti sochiin tasa akka dadhabame himataniiru. Aanaan Cobii magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 153 irratti kan argamtuu fi oomishtummaan beekamtu oomisha ishee gabaaf dhiyeessuu hin dandeenye ka jedhan jiraattonni sababa rakkoo daandiin xaa'oo fi callaa guddistuuwwan biroos argachuuf rakkataa akka jiran dubbatan. Kana malees uummanni rakkoo daandiitiin ba'aa gala dadhabuu jiraattonni eeranii namni dhukkubsatellee akka itti dhaabbata fayyaa gahutu rakkisaa ta'ee jedhaniiru. Rakkoo hanqina daandii dabalataan rakkoon nageenyaa aanichaa jiru uummataaf gamsiisee akka jirus himataniiru. Oduu keenya birootiin haleellaa qilleensaa Hindiin 26 jalaa du'uu Paakistaan himatte. Haaloo ba'uufis akka jirtu dhaadatte. Bulchiinsa Kaashmaar kan Hindii bulutti haleellaa lubbuu namoota 10 olii galaafate hordofee Hindi Paakistaan irratti haleellaa misaa'ilaa raawwatte. Haleellaa kana namoonni 26 ta'an ajjeefamuun gabaafameera. Hindi buufataalee Paakistaanii fi bulchiinsa Kaashmaar kan Paakistaan jala jiru 9 irratti haleellaa misaa'ilaa raawwachuu beeksifteetti. Paakistaan iddoowwan 6 Hindiin haleelamuu amanuun ofiifis jettiiwwan waraanaa Hindii shan rukuttee kuffisuu ibsite. Hindi waa'ee kanaa waan jettee hin qabdu. Waraanni Hindii naannoo daangaatti haleellaa humnoota Paakistaaniin namoonni 10 ajjeefamuu ibseera. Paakistaan ammoo namoonni 26 jalaa ajjeefamuu fi 46 ammoo madaa'uu ibsite. Biyyoota ollaa niwukileeraa hidhatan lamaan gidduu muddamni ji'a darbee bulchiinsa Kaashmaar Hindiin bulu keessaa haleellaa hidhattoonni raawwataniin tuuristoonni Hindii ajjeefamuu isaaniiti. Hindii hidhattoonni haleellicha raawwatan mootummaa Paakistaan waliin hariiroo qabu jetti. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Ka guyyaa boruun haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.